Kanarratti gaafii gootonni Oromoo hedduutu jira. Kan Jimmaa kana addatti maaliif filattee barreessite waan jiruuf deebisan maali? Baay'ee gaafii gaariidha. Namoonni baay'een dhugaadha yeroo kitaaba irraa seenaa gootota shanan gibee barreessu. Addatti barreessuun kee kuni gandummaadha jedha qaba. Namoota ilaalcha gandummaa qabantu gaafii akkasii gaafata. Namni ofirraa ka'ee waa hojjeta. Ani yeroon waa tokko hojjedhu naannoo koorraan ka'a. Taatii naannoo kootti uumame seenaa gootota naannoo kootii horachuudhaa eegalee akkaataa kanaan deemuu qabu. Fakkeenyaaf seenaa jeneraal Waaqoo guutuu qofa barreeffamee yeroo kitaabaan kaa'amu Oromoo guutuutu asirratti godhee fudhata. Gaafa as keessaa shanan gibee keessaa seenaan nama jaatamaa barreeffamu garuu gandummaa ta'a. Ani seenaa gootota shanan gibee addatti yeroo barreessu seenaa gootota Oromooti jedheetiin barreesse. Jalqabuma irratti yoo hubattee ta'e kan naa bulaalallee Profeesar Muhammad Hassan seenaa guutamuu akkuma gootota Oromoo jeneraal Waaqoo guutuu akkuma Uteen Bulee akkuma Jaabaa Baamni qabsoo shanan gibee keessatti qabu geggeeffame qaama qabsoo kutaalee Oromiyaa biroo akka ta'an kan naa mirkaneessan namoota beektota naannoo biraa naannoo keessatti dhalate osoo hin ta'in naannoo biraatti.